Akkaataa Gmail akkaawuntii bara 2026 seera haarawii karaa haaraadhaan banachuu dandeessanii isinitti agarsiisaa egaa. Gmail akkaawuntii karaa hedduudhaan banachuu danda'ama. Har'a garuu karaa salphaa fi karaa nama kamiifuu galu karaa salphaa fi karaa baay'ee mijataa ta'een akkamitti Gmail akkaawuntii YouTube illee ittiin banannee maallaqa hojjechuu dandeenyuun isinitti agarsiisa. Egaa Gmail akkaawuntii bareedaa banattanii qabaannaa YouTube ittiin banattanii maallaqa hojjechuu ni dandeessu. Karaa kamiin Gmail karaa sirrii fi karaa bareedaadhaan banachuu dandeenya ka jedhu waliin laallaa. Obboleeyyaa yeroo jalqabaaf gara YouTube channel kanaatti dhuftan. YouTube channel kun YouTube channel keessanii kan barnootaati, kan teknooloojiin itti bartan waan ta'eef subscribe, like, share gochuun dagatinaadha. Amma kallattumaan gama viidiyootti isin dabarsu. Egaa kabanuu dandeenyu appii Gmail kana fayyadamnee itti bilbilli nama kamiyyuu appii Gmail kana qaba. Appii Gmail kana keessa seenaa jechuudha. Gara Gmail akkaawuntii banuutti waan ta'eef appii Gmail kana keessa seenuudhumaan maal goonaa jechuudha. Yeroo appii Gmail keessa seennu haala kanaan nu baasaa. Gara olii kanatti profaayilii keenya yoo Gmail qabaattan kanaan dura isinii baasaa jechuudha haala kanaan. Kanaafuu achirra tuqattu. Yeroo tokko achirra ni tuqtu. Yeroo achirra tuqxanitti yoo Gmail qabaattan haala kanaa isinii fida. Isin amma maal gootu gadi buutu gara gadii kanatti. Gara gadii kanatti erga gadi buutanii asirratti maal jedha add account ka jedhu gara gadii irratti ni argattu jechuudha. Kan maal jedhu add account jedhee gara gadii kanarra jira jechuudha. Jileerra add account jedhee isinii fida jechuudha. Kanaafuu maal add account sanarratti tuqumaan gara fuula duraatti adeemna jechuudha. Yeroo gara fuula duraatti adeemnu haala kanaan filannoowwan adda addaa nu fida. Filannoo sana keessaa Google ka jedhu filachuudhumaan karaa salphaanaan Google ka jedhu tuqna. Paatarni bilbila keessanitti galchitanii gara fuula duraa ni adeemtu. Paatarni bilbila keessanii yookaan immoo ashaaraatti galchuudhumaan gara fuula duraatti yeroo adeemtan maal isinii fida? Asirratti inni cimaan wanti isin filachuu qabdan email or phone number jedha jalqaba irratti. Emailii fi lakkoofsa bilbilaatti galchi. Emailii kanaan dura deeffachuu jechuudha. Hamma asirratti create account ka jettu jirti jechuudha. Create account xunnee kaan immoo filannoo lama nu fida jechuudha. Kanaan dura filannoo 3 ture amma filannoo 2 jira jechuudha. Create account ka jedhu yeroo tuqnu tokkoffaarratti for my personal kan jedhudha. Ofii kiyyaaf yookaan dhuunfaa kiyyaafan banadha. For or my business. Businessaa fi isa tokkoffaa filanna nuti maaliifi personal yookaan dhuunfaaf banachuu jenna waan ta'eef jechuudha. Isuma jalqabaarra jiru yeroo tokko irratti tuquun gara fuula duraatti adeemna. Asirratti kan murteessan create Google account enter your name jedha. Tokkoffaarratti maqaa akkaawuntii maqaa keessan isa ta'u maqaa feetan itti katabatu. Tokkoffaa kanarratti maal jedhu fakkeenya tole. Fakkeenyaaf maqaan kanaan banadhu. Inni lammaffaa tokkoffaa first name dha. Maqaa keessan inni itti aanu immoo last name optional jedha. Last name yookaan maqaan abbaa optionalii dha yookaan dhiistanii sarara darbuu ni dandeessu jedha. Maqaa ofeeneen dhiinaa neekistiin asirra ni jirti. Neekistii tuquudhaan achi jedhu irratti ji'a keessa dhalattanii filattu. Isa kanarratti immoo guyyaa keessa dhalattan fakkeenyaaf guyyaa 28 1991 waggaa 18 ol ta'uu qaba jechuudha. Asirratti filannoo dogoggoraa akka hin filanne sanbooda haala keessan ni filattu. Dhiira yoo taatan meelii yoo shamara taatan fiimeelii. Neekistii tuqxee kana filattanii neekistiin jira. Neekistii dhumarra tuquudhaan gara fuula duraatti ni adeemtu jechuudha. Asirratti Gmail sana isinii fida. Gmail isuma jalqabaarra tuqachuudhaan yeroo heetan immoo gara gadiitti haarawaa kireetii gochuu ni dandeessu. Isarra tuquun neekistiin jettu asirratti paaswordii jabaa barreeffamaa fi qubeewwan karaakteriiwwan garaagaraa walitti makuudhaan ni galchitu jechuudha. Barreeffama dagachuu hin qabne jechuudha gonkumaa. Fakkeenyaaf ni barreessa. Ergan haala kanaan paaswordii kootti galchee neekistii tuquun gara fuula duraatti ni adeemna jechuudha. Neekistii tuqne yeroo gara dhiifama paaswordii kiyya maal godhe paaswordiin kiyya ta'uu dideera nan jijjiira. Paaswordii kiyya maal godha fudhachuu dide waan ta'eef nan jijjiira jechuudha. Paaswordii kiyya haala kanaan ergan jijjiiree neekistiin ammas asuma ni jirti. Neekistii tuquun gara fuula duraatti ni deemna jechuudha. Yoo paaswordii sun sirrii ta'uu dide jijjiiri isiniin jedha waan ta'eef ni jijjiirtu rakkoo hin qabu. Gara fuula duraatti ni adeemtu jechuudha. Haala kanaan
xiqqoo isin eegne yoo haalanni isinii fidutti. Egaa Gmail akkaawuntii banuun baay'ee tokko salphaadha. Haala kanaan banama jechuudha. Neekistii tuqxanii yeroo gara fuula duraatti seef ka jettu kana tuquudhumaan neekistii tuquudhaan gara fuula duraatti adeemna jechuudha. Kana booda kun banamee jira jechuudha. Maal jedhaa terms and privacy and terms dha. Seeraa fi ulaagaa keenya ni eeyyamtu I agree kan jedhutu. Egaa I agree jennee kana booda xumurree jira jechuudha. Kana booda gara appii Gmail seennee dhuma ilaaluu qofa jechuudha. Itti dabalamuu isaa jechuudha. Kana booda maal goone xumurree jenna akkuma argitan kunoo gara gadiitti itti naa dabalamee jira jechuudha. Haala kanaan Gmail akkaawuntii bilbila keessan irratti banachuu dandeessan isin jedha. Gmail akkaawuntii banattan kanaan immoo akkamitti YouTube chaanaalii maallaqa irraa hojjettan akkamitti akka banachuu dandeessan yeroo ta'anutti kan waliin ilaallu ta'a. Akkasitti turtii gaarii galatooma.